Nagaan isiniif baay'atu maatii miidiyaa dirree barnootaa akkam nagaa keessanii nagaadhaaf jirtu saba qashtii saba garraamii saba gaariin nagaa koodhanii waaqayyoof galanni haa ta'u. Tuutoriyaaliin keenya koorsii Moral and Citizenship Education irratti akkumatti ufettidha kan jiru. Tuutoriaalii kana paartii kanaan immoo akka wajjin laallu the role of the state dha. Gahee biyyi taphattu jechuudha. Gahee biyyi taphattudha kana wajjin laallu. Tiyooriiwwan jiran laalla jechuudha. Jalattis role of state irratti jechuudha. Gahee biyyaa biyyi maal gochuu qabdi? Faankishinii ishee irratti jechuudha. Egaa tuutoriaalii faana ammas olii baratichadha. Hamma dhumaatti akkana faana taatan isin affeera. Miidiyaa keenya miidiyaa keessan miidiyaa baay'ee jaallattan miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne. Viidiyoo kana immoo utuu like gootanii jalqabdanii natti tola na jajjabeessa hojii caaluuf na qopheessa. Kanaaf role of state yookaan akka role of state kan laallu tiyooriiwwan jalatti laallu minimal state ilaalla. Developmental state, social democratic state ilalla, collectivized state fi totalitarian state umarrammoo religious state ilalla jechuudha. Well, contrasting interpretation of state power have clear implication for the desirable role or responsibility of the state. Interpretation of state power aangoo seeraa tokko yommuu interpret godhu yookaan immoo akkamitti hiikna jennee yommuu yaadnu jechuudha. Maal ibsuu keenya desirable role yookaan responsibility itti gaafatamummaa yookaan faankishinii seeraa faankishinii state yookaan biyya tokko ibsuu keenya jechuudha. Even revolutionary socialist inspired by the Leninist slogan. Leninist slogan in beektumini Leninist yeroo Raashiyaa yeroo bara 1989 keessa jechuudha. Revolutionii Raashiyaa 89 bara 1989 yeroo Raashiyaa keessatti warraaqsi ka'uu sana hin beektu. Dhaadannoo wayii qabataniitu kan isaan kaan warri Lenin faanti dursanii jechuudha. Dhaadannoo yookaan sloganiin isaanii qabatan smash the state biyya barbadeessaa akka jechuuti. Balleessaa have accepted the need for temporary proletarian state capitalist state idhaani kan isaan mormanii jechuunis burjuwaazii dhaamini kan aangoo qabu sila akka capitalist state iddoo guddaa kan qabu isaan dureessota ture. Isaan immoo proletarianiin maal haa kaasanii jedhu revolutionii haa kaasanii biyya garagalchuudhaaf revolutionii kaasuu qabu. Sanaan booda isaan aangoo qabachuu qabaatu irra aanuu qabaatu. Dhumarra maaltu ta'a? Komunizimiitu dhufa. Komunizimii jechuun kanuma waloon fayyadama. Hundi kan wal qixa ta'e. Dureessaa fi hiyyeessi bakka hin jirre jechuudha. Dhumarra garuu proletariat dictatorshipiitu uumama. Beekaa. Gaafa proletariat yookaan immoo hiyyeessonni kunniin jechuudha. Worker class jechuudha proletariat jechuudha. Gaafa isaan revolutionii kaasanii garee sana kuffisanii dictatorshipii ta'u komunizimiin sirna komunizimii keessatti. Kanaaf isa dhaadannoo sana qabatanii kan isaanii ka'anii Lenin faanti jechuudha. Leninist slogan kan jennuuni akka seensatti dhammaasaa kan jiru. Nevertheless, there is profound disagreement about the exact role that the state should play. Roolii yookaan faankishinii state irratti agreementiin hin jiru, waliigalteen hin jiru, disagreementiitu jira, yaadan adda adda ba'utu jira. And therefore about the proper balance between the state and the civil society jechuun civil society fi state gidduu baalaansii proper ta'e yookaan sirrii ta'e gidduu ammas disagreementiitu jira jechuudha. Kanaaf asii gaditti amma gallaallu minimal state irraa eegalleetu jira role of state. Minimal state maqaa masaarraa akkuma hubattan minimal state
roolii ishee jechuudha gad xiqqeesseetu kan laalu. Roolii ishee from the negative point of view dha kan laalu. Negative point of view of the state jechuun jaallattoota miidiyaa dirbannoota kana dura akkuma isiniin jedhe biyyi tokko protectivii qofa preventivii akka taatetti yaaduu jechuudha. Negative view of state gaaf jennu protective jechuun bakka waan negatiivii ta'e irraa si eeguu akka jechuutti fudhadhaa. Jechuun akkasiniif salphatu kan akkasitti fudhachuu hin dandeessu. Waan negatiivii ta'e tokkorraa fakkeenya waraanarraa protect isin gochuu. Waan akka dhukkubarraa fa'aa preventionii hojjechuu. Waan akkasii jechuudha. Kanaaf kanarraa kan hafe miinimamiidha. Rooliin isteetii xiqqaa ta'uu qaba tiyoorii jedhudha jechuudha. Xiqqaachuu qaba. The minimal state is the ideal of classical liberals. Liberal tiyoorii akkamiiti jenne kanaan dura dhalli namaa raashinaaliidha jedhee tiyoorii yaadu. Kanaaf giddu galee intervenshiniin dhala namaa giddu galuun hafu warra jedhanidha liberaalonni. Kanaaf classical liberaalidha jechuudha yaada isaaniiti minimal state whose aims is to ensure that individuals enjoy the widest possible realm of freedom. Freedom isaanii ofuma shaakalan practice godhan. Role of state just negative view of role of state irratti kan isaan focus godhan jechuudha. Negative view of state jechuun ammoo protective jechuudha. The state is merely protective body. Prevent akkuma isiniin jedhe. From this perspective, the value of the state is that it has the capacity to constrain human behavior. Jechuun amala namaa constrain gochuun limit daangeessuu jechuudha. And that to prevent individuals encroaching on the rights and the liberties of others. Jechuun mirga namaarra akka hin deemne mirga namaatti akka hin buune maal gochuudha prevent gochuun. Namni tokko mirga nama biraatti akka hin buune dhorku prevent gochuun. Protect gochuu yeroo kam protective body jechuun egaa balaarraa eeguu jechuudha. Balaa alaarraa fa'aa ta'uu danda'a. Balaa namni keessaan sitti fidu balaa biyya keessaa ta'uu danda'a. Waraana fa'aa. It is core function being to provide a framework of peace and a social order within which citizens can conduct their lives as they think best. Nagaa eegsisu biyya tokko keessatti. Social order tasgabbii hawaasummaa eegsisu kanadha. Ga'een biyyaa kanarra darbuu hin qabu. Waa'ee ekonomii keessaan hubachuu qabdi biyyi. Waa'ee maal keessaan hubachuu qabdi. Just negative view of the state jechuudha. Isaan base irratti negative view of state jechuun ammoo protective fi preventive jechuudha. The institutional apparatus of minimal state that limited to police force. Argitanii police force yookaan humna poolisii ramadu achitti daangaa jechuudha. Aangoon biyya institutional apparatus institutional jechuun institution yookaan immoo dhaabbileen biyyi hundeessitu sunniin kan isaan limited tokko police force poolisii hundeessite nagaa biyyaa eegsisu. Court system inni hundi kun egaa amma preventive protective dha tu yaaddeen. Courtii makkee mana murtii tokko akka miineef kan dhaabatanidha. Military kunis namni barbaade akka isin hin tuqne isin hin cunqursineef jechuudha kan dhaabatan. Protective fi preventive institutionidha jechuudha isaan kun. Just biyyi warra kana hundeessite kana qofa kan dalaguu qabdu kanarra baatee waa'ee society keessa dhimma freedom isaanii keessa galuu hin qabdu. Ofumaa isaaniiti maal enjoy gochuu qabu freedom isaanii. Freedom isaanii ofumaa isaaniiti dhandhamachuu qabu. Akka jechuuti jechuudha. Kan biraan developmental state dha. Developmental state. Utuma jennu developmental state social democratic state bal'achaa deema. Digiriin interventionii yookaan giddu galummaan biyyaa jechuudha. Asii achi collectivized state totalitarian state
dabalaa deema jechuudha. Inni kun religious state dha dhumarra kan laallu. Totalitarian jechuun baay'ee extensive kan ta'e extreme interventionismidha. Kun immoo xiqqoo isarra gadi bu'a. Kun immoo hundumarra gadi bu'a. Jechuudha. Kun immoo isaanii gadi jechuudha. Developmental state maqaa masaarra bachuu dandeessu baay'ee. Guddina irratti biyyi kan isheen intervene gochuu qabdu akka jechuuti. Waa'ee guddina biyyaa irratti economic status. A developmental state is one that intervenes in economic life with the specific purpose of promoting industrial growth and economic development. Jechuun guddina indaastirii fi guddina diinagdeen jedhamani achirratti specific purpose of promoting. Specific warra ta'an keessumaa Jarman irratti fuulduratti ilaalla. Jarman global trend keessatti Jarmanii fi Japan fa'aarratti kan inni hojjetu ilaaluu hin dandeessu. Japan developmental state kan hordofu jechuudha. Kan hordofaa ture jechuudha. Meiji Predi keessa keessumaa. During the Meiji period bara kana jechuudha 868 amma 1912 the Japanese state forged a close relationship with the Zebustu jechuudha. Developmental state dha Japan kan isheen hordofaa turte poolisiin ishee jechuudha. Maal jechuudha? Specific industry specific ta'an irratti biyyi intervention yookaan harka keessa galfatte jechuudha. Maaliif jecha guddina biyyaa jecha. Developmental state jechuun waan akkasii jechuudha. The best historical example of a minimal states were those in countries such as the UK and the USA during the period of early industrialization in the 19th century. Kanaaf fakkeenya ta'a jechuudha inni kun. Minimal state dha fakkeenya inni kun lamaan. UK fi USA jechuudha. Yeroo kam during the period of industrialization. Bara industrialization jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa. Yeroo sana minimal state dha kan isaan hordofaa turan United Kingdom fi USA jechuudha. UK and USA. Well, developmental state dhaaf immoo fakkeenya guddaa kan ta'u Japan jechuudha. As a general rule, however, the latter country industrializes, the more extensive will be the state's economic role. The later country USA jechuudha inni boodaan as keessatti. The more extensive will be the state's economic role. In Japan and Germany keessatti fakkeenya kan ta'u developmental state dha akkuma isin jedhe. Well, isa kana ilaallee jirra. Bal'inaan immoo global trend irratti chapter 2 natti fakkaata dogoggora baadhe tutorialiin hojjedhe ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Social democratic or welfare state dha. Welfare state dha kan biraan kan ilaallu jechuudha. Inni kun immoo role of state akkamitti kan inni ibsu akka positive akka yookiin immoo positive view of state dha. Amma kana dura minimalist jalatti negative role of state dhaani kan isaan ibsan jennee minire asirratti garuu positive role of state protective maaliitu hin ta'e. Positive role gaaf jennu ammoo ama negative gaaf jennu prevent protective jedhamini waan balaa fidurraa dhorkuu faadha. Asirratti garuu fiduudha. Positive view of state jechuun waan tokko fidu. Fakkeenya fairness fidu. Quality walqixxummaa fi haqummaa waan akkanaa kana walqixxummaa waan akkasii kana fiduu jechuudha. Rolling state just akkas ta'uu qaba. Akka jechuudha jechuudha. Social democratic or welfare state. Welfare jechuun egaa nageenya jechuudha. Nageenya biyyaa fiduudha. Kun egaa kan ta'uuf nageenyi biyya tokko keessatti akka ta'u. Social democratic states intervene with the view to bring about broader social restructure. Jechuun sooshaaliin
hawaasummaan maal ta'uu qaba? Restructure ta'uu qaba. Irra deebi'amee maal ta'uu qaba? Qindaa'uu qabaata. Akka maalitti? In accordance with principles such as fairness. Fairness jechuun kanaafis sanaafis utuu hin loogin jechuudha. Jechuun duty fi bardanii utuu haala walqixa ta'een qooduu jechuudha. Equality walqixxummaa, social justice haqummaa jechuudha. Kanaaf akka akkas ta'utti social justiceen akka dhufuuf walqixxummaan akka dhufuuf biyyi gidduu galuu qabdi akka jechuudha. Fakkeenya guddaa kan nu ta'u immoo social democratic or welfare state Sweden fi Australia jechuudha. A state intervention has been guided by both developmental and social democratic priorities. Well, kanaaf egaa social democratic or welfare state role of state gaaf jennu they describe the role of state from the point of view of a positive view of the states jechuudha. Inni biraa collectivized state ila amma degree of intervention isaa dabalaa dhufee jira. Collectivized jechuun command economy jechuun dandeessu baay'ee kana gabaabumatti command economy. Collectivized state bring the entirety of economic life under state control jechuudha. Economic life yookaan immoo diinagdee harka eenyu gashu harka biyyaa gashu. Private property waan akkasii sana private enterprise jechuudha hunduma isaanii enterprise wan dhuunfaa hunduma isaanii and the set up central planned economy dhabamsiisuudha. Abolish private enterprise altogether jechuudha. Enterprise wan dhuunfaa hunduma isaanii dhabamsiisuudha. Fakkeenya baankii wan dhuunfaa hin jiru mini isaan sana dhabamsiifteetu harka seeraa jala galchita. Dhaabbilee liqiidhaaf dhaabata hunduma isaanii enterprise wanti xiqqaa gurguddaa hunduma isaanii dhabamsiiftee harka seeraa harka biyyaa jala bara dargii fakkeenya just Soviet Union faan hordofaa kan turte beektu United Soviet Russia duraanii hordofaa kan turte Soviet Union and throughout Eastern Europe yeroo sanaan beektu ka Soviet Union fakkeenya guddaa kan nuti immoo bara dargii jechuudha bara keenya keessatti command economy dhaan biyyi keenya hordofaa kan turte. Kanaaf collectivized state gaaf jennu rooliin state command economy ta'uu qaba. Wanti hundu harka seeraa jala galuu qaba. And the set up centrally planned economies. Jechuun economy yookaan diinagdee plan kan godhu karoora kan baasu waa economy eenyu ta'uu qaba biyya ta'uu qaba state ta'uu qabaatti. Kun akka gurguramu kun akka hin gurguramne gatii fiiksi kan godhu even waa'ee meeshaan kun hammamitti akka gurguramu wanti kun hammamiin akka bitamu fiiksi kan godhu kan murteessu biyyadha biyya ta'uu qaba. So-called command economies. So-called command economy kan jedhamu jechuudha. Command economy kan jennu jiraani waan hundumaa centrally irraa kan planned ta'u akka biyyaatti jechuudha. Policy biyyi baafteen bitaaf gurgurtaan kan adeemsifamu. Were therefore established that were organized through a system of directive planning that was ultimately controlled by the highest organ of the Communist Party. The directive planning gaafa jennu qajeelfama hundumaa kan baasu biyya jechuudha. Akkamitti akka gurguramu kun maal akka gabaatti dhiyeeffamuu qabu waan akkasii irratti jechuudha. Kanaaf command economy irraa jajjabeessuu jechuudha. Collectivized state gaafa jennu warra command economy jajjabeessuu jechuudha. The justification for state collectivization stems from fundamental socialist preference for common ownership over private property. Socialist preference jechuun socialistoota gaawwan kan adeemsisu kuni socialistoonni maal isaanii kan maal filatu common ownership jechuudha. Common ownership kan waloo ta'uu qaba qabeenyi kamu private property dhabamuu qabaatti. Qabeenyi kuni keetti kuni kiyya jennuun dhabamuu qabaatti.
common ownership dhufuu qaba kan jedhamu jechuudha. However, the youth of the state to attain this goal suggests more positive attitude to state power than that outlined in the classical totalitarian state dha kan biraan maatii miidiyaa dirree barnoota kan laalu role of state theory jechuudha. Totalitarian state akkuma maqaa isaa irraa argitan egaa inni kun totally jechuudha harka biyyaatti waan hundumaa kan galchu. Amma collectivized economyidhaan economiin harka biyyaa galuu qabaattiidha. Private property wanti private enterprise wanti jedhamu dhabamsiifamuu qaba. Zawi dargii waan godhen beektu inni private enterprise warra ta'an hunduma harka mootummaatti deebise. Totalitarian state garuu waan hunduma harka seeraatti gashu. Diinagdee qofa otoo hin taane jechuudha. The most extreme and extensive form of interventionism is found in totalitarian states. Totalitarian state waan hunduma harka mootummaatti fidanii galchuu jechuudha. Inni kun baay'ee most extreme dha jechuudha. Interventionism yookaan ammoo interventionism gaaf jennu gidduu galuu biyyaa jechuudha. Biyya harka gidduu galfachuu. Inni olaanaan keessatti kan inni argamu totalitarian state keessatti jechuudha. The essence of totalitarianism is the construction of an all-embracing state. Waan hundumaa jechuudha. The influence of which penetrates every aspect of human existence. Waan hundumaa keessa biyyi galuu qabdi akka jechuuti jechuudha. The central pillar of such regime are a comprehensive process of surveillance land and terrorist policing isaan baasaniifi and pervasive system of ideological manipulation and indecence. Totalitarian state effectively extinguished the civil society and abolished the private property. Private property kana dhabamsiisuudhaan altogether. Religious state ilaalleetu kan goolabnu jechuudha. Tuqaalii keenya religious state ilaallee goola. Religious state jechuun maquma isheerraa akkuma hubattan biyya amantaa biyyoota amantaan bulan akka jedhamee seera amantaatiin. Religious state is a contradiction in terms the modern state merged largely through the triumph of civil authority over religious authority mitire. Biyyoonni modern ta'an biyyoonni ammayyaa kan isaan hundeeffaman maalirraa civil authority over religious authority fi civil authority irraa religious authority irraa civil authority jechuudha. Just amantaa fi biyyi adda adda jechuudha. Secularism jechuudha walumaa gala. Secularism irratti modern state kan isaan hundaa'an kan isaan bu'uureffaman. Religion increasingly being confined to the private jechuudha. Amma amantaan kan dhuunfaa ta'eera jechuudha. Dhawaata amantaan kan dhuunfaa ta'ee jira kan biyyaa ta'uun hafee jira jechuudha. Civil authority fi religious authority adda adda ba'eera jechuudha. Through separation between church and state jechuudha. Heera biyya keenyaas keewwata 11 jalatti hin beektu secularismii odeessa. Kanaaf separation between church and state biyyaa fi churchiin yookaan dhaabbanni amantaa kamuu masgiidas ta'uu danda'a dhaabbanni amantaa kamuu adda addadha. Amantaa fi biyya addaa waan jedhamu jechuudha. Secularismii jedhama. Faallaan secularismii maalidha? Maatii miidiyaa dirree barnoota sacralism jedhame akka kanatti. Sacralism. In the USA, the secular nature of the state was enshrined in the First Amendment of the Constitution. USA nega Constitution isii keessatti secularism keessee jirti. Kan amantaa fi biyya akka adda adda ta'e jechuudha. Faransaay keessattis bara isa
principally constitution is a principle of less seat kan jennuun kuni mas bara 19 bara 17 bara 1789 revolutionii sana irratti jechuudha akka amantaa fi biyya daddacha secularism jechuudha less seat jechuudha secularism jechuudha afaan biraatiin afaan isaaniiti secularism biyyi fi amantaan adda addaa akka jechuudha hiriira immoo baan tokko kana ture egaa revolutionii sana irratti peace right ajechaa turame which guaranteed the freedom of worship shall not be abridged while in France constitution USA keessatti jechuudha akkasuma France keessatti ammoo church in the state has been maintained through strict emphasis on the principle of less seat or secularism kan jedhu qajeeltoo kanarratti hundaa'anii biyyi fi steetiin maalidha adda adda akka taate naasa constitution isaanii keessatti barreeffameera. These religions enjoy stop well short of theocratic rule. Norway, Denmark, UK keessatti hin beektu. Religioniin jechuudha amantaan akka privilegii qabataa turan. State religions have developed jechuun state religion kan jedhamu hin beektu biyya amantaan bultu jechuudha. Biyya amantaaf siyaasaan hundumaa paralelii kan gaggeessitu jechuudha. Norway fi Denmark UK fa'aa yaadattu seenaa keessatti. Booda garuu religioniiwwan kunniin biyyoonni kunniin maal ta'aa dhufan secularism ta'aa dhufan. Secularism ta'aa dhufanii jechuudha. Secularization ito hojjetaa amma addunyaa modern taate keessatti. Walumaa galaa role of state irratti tutorialiin nuti ilaalle kana fakkaata ture yeroo taanu immoo government irra kaanee itti fufna jechuudha. Amma dhumaatti amma yoolaatti waan afaana turtaniif baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin jaalladha akkas isin jaalladhu immoo kun tutorialii kana yoo xiqqaatte isin gargaaraa hin jira isinitti agarsiiseera hojiidhaani. Yoo isinitti tole egaa warra kaaniif share akka gootan isin affeera. Warra hin fayyada jettaniif share godhaadha. Miidiyaa dirree barnoota haaraa bartaatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne tutorialii itti aanuun wal argina. Baay'een isin kabaja nagaan naa tura.